gala gala si fudhee ni mala injirumsi nala dagachiistu mukuu dhangaa koo imala si qabadheen deema dhiyoo fi alaala si waliinan fiiga ta'ee artiif dhiiga barsiisaa bohaarsi dhokataa mul'isi Ada dula sena kapso kaneenyummaa atiidhaan dabaalee galabaannee deemna daawwannaa uummata magaalaa baadiyyaa jaasaaf daa'immanii kantiibaa waardiyee gala gala si fudhee ni mala injirumsi nala marru kooti gala bohaartii dhagala barsiisaa dhagala galma kooti gala artii kooti gala lakkoofsa 208 tole baga nagaan dhufte. Yaama. Mee maaliif dhufte? Sirbuudha kamaan. Sirbu. Maal akka jettee sun? Kana hoo? Yaa. Kana tiinini kuni sibaagoodha. Tiin rakkoo biyya kanaatiin harkisee biyya kana rakkoo jala harkisee ittiin baasuuf. Kanati feestaalitti rarraafattee jirtu sunoo maalidha? Maal ibsa? Maan. Kana kuni abashaadha. Abashaa. Maalni abashaa? Muuzii abashaa. Muuzii abashaa. Abashaadhaan jedhee maarree. Maal gochuudha? Kan quccisa. Kan quccu nyaata. Jechuun taalentii kan biraatti nagarsiisu maal quncisu maal gochaa? Abashaa qunchisanii nyaatu kan maal taalentii maalii gaafata kun? It's not talent. Abashaa maal? Yaa maan. Ergaan isaa maal? Muuzii abashaa qunchisanii nyaatu maal? Eetu waa ergaa kaasee maal? Muuzii abashaa qunchisanii nyaatu? Yaa maan. Anuu? Yaa maan. Tole gara sirba keetti waan ati qabattee dhuftetti tun hin darbin dura maqaan kee eenyudha? Maqaan koo dur poem biddiiqaan ture. Ammoo erga gara sirbaatti dhufe singer biddiiqaanaan jedhanii sagaleen koo masa wal fakkaatuu fi itti qaasnaan jedhu namoonni baay'ee. Tole biddiiqaa sirba baaftee qabda moo kanaan dura? Say again. Sirba baaftee qabda kanaan dura? Say again isa jalqabeetti. Maali si jedha kan jala biddiiqaa? Dogoggortee tabbaa koo. Ani biddiiqaa miti. Eenyu siin jedhare? Singer biddiiqaadha maal? Biddiiqaa eenyu siin jedha? Maqaa namaa ejja jallisuun kun gaarii miti. Singer? Biddiiqaa. Yaa maal? Tole singer biddiiqaa. Mee sirba baastee qabdaa kanaan dura? Kana dura baasee jechuufis hin danda'amu. Maaltu ta'e seete albeemii tokko ani hojjechuuf istuudiyoo dhufeen ture. Gara magaalaa istuudiyoo dhufee garuu warri istuudiyoo dullaa fudhatanii na ari'an. Sagalee keetu nama jibbisiisaa jedhanii na ari'an. Yeroo hin galuu amma biyya keetti kan hinaaffaa natti fakkaatan maaliif hinaaffaa immoo natti fakkaatan seeti. Maaldhaa yeroo biyya keetti bulloo jedhee sirbu yoo isaan dhahan hundumtuu mana maajii biyya kana dhufee jedhanii gadi babba'u. Amma gaafa hinaaffaan fakkaatu kan irratti shakkeeniti. Dhiisi malee isaa albeemii guutuu hojjechuufan ture. Garuu kun inaaffaadhaan na jalaa hambisanii naanii haras dhufe. Tole baay'ee nama dhiba biddiiqaa. Singer biddiiqaa mee waan qabattee dhufte keessaa tokko nu dhiyeessi. Yaa maan maal ture sirbuun qabadhee dhufe keessaa sirba tokkotu jira. Haadha manaa koo dammee na feeruu barbaada achumaan dammee na feeramiin jedhaa yoo na dhaggeeffachaa ta'e mata duree isaati kan hin jalqabasii jedhu. Dammee koo yaa dammaree ati deemnaan na jammaree qofaa koo ta'e na dabbaree maaliif mucucaattee maaliif na gantee maaliif facaatee maaliif na dhiistee maaliif fagaattee maaliif na gantee qofaatti na dhiiftee maaliif gantuu taate maaliif hattuu taate
Maaf wal gaggannaa, maaf wal dagannaa, maaf I miss you jettee tuutaa kee urguftee, maaf I love you jettee xurumbaa afuuftee jedhama tureen isaa. Isa ammaa sirbitee maa fixxee moo mata duree isaatu haga kana dheerate? Mata duree dhamaan maalidhaa? Mata dureen isaa nan gaggabaabse yeroo nun gabaabse malee mata dureen isaa baay'ee dheeraa ta'u ture. Naannoo deeqaa 6 mata dureen isaa qofiyyuu kana dhamaan bifa ammayyaa ta'e. Sirba mata dureen isaa hanga kana dheeratu jalaa waaqni nu haa baasu. Mee? Dhiifama gidduutti dhiifama abashaan quncisa. Dhiifama maal? Abashaan quncistee haasuun beektu yaa maan nuti fufti. Mee isayyuu gara sirba kanaatti dhufuudhaaf fakkeenya kan siif ta'e eenyudha? Teedii. Baay'ee gaariidha, baay'ee gaarii. Namatti tola. Jaalladheera. Mee kana malee sirba biraa hin qabdu? Sirba biraa miti haadha manaa kan biraa hin qabu. Ishee kan biraa malee isheen tokko na dhaggeeffadhu Amaarichidha. Isheen immoo afeeruu nan barbaada. Asumaan dhaggeeffattu isheenis maal jedhaa garuu sirba namaati. Sirba namaa irra deebi'ee sirbuu barbaada. Sirba artistii beekamaadha. Amaarichiin sirba jaalalaadha. Amaarichiin immoo afeeruu barbaada. Maan si galee? Na Amaarichiin naaf dhaggeeffattu. Akkasidha sirbichi. Ana bar yeroot buna dhudde, ana bar kana saaba cufe, ana bar suuqiitti si geesse, ana bar kan wiiggii si bite, ana bar artisti biddiiqaa dabar, ana bar amaarecha na bar, ana bar artisti biddiiqaa dabar, qerqerree akka kee nagarre, amaarecha ofiin godhin qarre. Otoot mucaa baattuu nagarree gaafichallee na bukkeen dabarree ana bar diidiriiriiriiriiriiri kun immoo muuziqaadha maal diidiriiriiriiriiriiri jaalalli kee kan dhugaadhaati no never wal jibbinee gagalfacaana yes amma dhumaatti wajjiniin taana no never gallatoomaa maal mee garuu ingiliffi kee xiqqoo walin rukutu wal jala si jalaan dabarre ingiliffi wal rukuta boo yaa maal haa ta'u meeqa baratteeti? Ja'a? Maal akkamitti amma kana geesseeti nama mana ga'u akkamitti kutaa ja'a qofa barata? Teediinuu ja'a barate. Teediyyoo ja'a barate? Akka teediitti jiraachuu qabdaa? Akkuma teedii ja'a barachuu qabdaa? Yaa maal? Maaliif? Maaliif ammani maaliif jaatti dhiseteeti? Nuuni ijoollummaa mattee yeroo baranne daftarii fakkiin teediirra yeroo baran yeroo isaan barattu immoo kutaa ja'aan dabartu. Daftarii teedii fakkii isaa turerraa isaan barattee naan kutaa ja'aan dabartu kanumaa kan kutaa ja'aatti dhiise. Tole sirbati ingiliffaan sirbite ammaa kun kan eenyuti? Kan Faayisaa. Faayisaa kam? Faayisaa kam? Faayisaa eenyu? Faayisaalee. Faayisaa Naguma. Faayisaa Naguma. Faayisaa Naguma? Baay'ee nama gaddisiisu. Dogoggortee tansinya. Maal? Sirbati amma sirbite kuni sirba artistii Oromoo jaallatamaa waaqni umurii isaa nuuf bulchu kan artisti Faayisaa Furiiti. Thank you man. Kana wal'aaduu keetti baay'ee gaddi. Faayisaan lubbuun nuuf bulchu garuu. Meesiin amma utuu eenyu jennee si waamnee sitti tola? Anaan immoo anaani eenyu jettee na waamta seeti abbaa sirba albeemaa artisti biddiiqaa qoyal tokko bishaa kan nyaadha artisti biddiiqaa bishaa kan dhagaadha artisti biddiiqaatti na waamuu dandeessa abbaa albama lamaa jechuudha
Akka itti na waamtee natti tola. Ani amma waa tokko sitti himu yaada xumuraa asumaan sii kennuu barbaada. Yoo barbaachisaa ta'e jechuudha. Ati siingar biddiiqaa otoo hin taane giingee biddiiqaadha. Ammati sirba baasuu dhiisiiti galiitii hojjedhu maatii kee rakkina jalaa baasi. Sagaleen kee sirbuudhaaf miti halkan hirribaa nama kaasuuf vaayibireetii hirribaa nama kaasu iyyuu ta'uu hin danda'u. Galagali maan. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Maal natti baattu kun wanti mi'i sirka jiru kun kanatti baattee dhufte kun maal gaddoomiin sun maal ibsa? Kun immoo sirba kootu waa'ee biyya ijaaruu wajjin wal qabata waan ta'eef sanuma agarsiisuun fidee dhufe. Biyya ittiin ijaaruuf dibaabee natti baattee jirtu kunoo. Yoo akka carraa kiiloo bokkaanatti roobsanii jedheen yaaddoomaa fedheen qabadee dhufe. Hayyame maqaan kee eenyudha? Abbush Miyoot. Maqaama keessuma sirriidha jechuudha. Dursa gara sirba keetti tuun seenini gara sirbaatti akka itti dhuftuuf kan fakkeenya sii ta'e eenyudha? Maaliif boosaree maani si boosisu? Rakkootu jira moo kan si gaafannee gara sirbaatti akka itti dhuftuuf kanatti ajaa'ibsiifatu namatti fakkeenya fudhatte namatti ilaalaa guddatte eenyudha siin jenne malee waan si boosisu sitti himne bara. Siingaluu abbushidhaa siin jechaan jiraaf siingaluu sitti maan jiraaf. Mee amma nuu galeera itti fufuu dandeessa sirba kee? Ulullee gaddaa namni naafuufu jira. Rakkoon qabu akkasumatti itti fufa rakkoon qabu. Biyya koo agaree koo ofiif dabee micciiramee si hoo shakka hokkoo immiyyee maazariyyee adaadiyyee moomiyyee siifan mimmaa roosa jedheeyyee. Hindi gamtaare hindi gamtu hindi gamtaare hindi gamtu hindi gamtaare hindi gamtu hindi gamtaare hindi gamta hindi gamtaare hindi gamta hindi gamtaare hindi gamta shaayilalla sammaa gidduudhaan hindi sakanatti naafuuf sakan hindi gamta sun jedhee daarii sakanatti naafuuf utuu simmintoon jiru hindi gamtu utuu bismaarri jiru hindi gamtu utuu maastishiin jiru hindi gamtu utuu gubdummeen jiru hindi gamtu utuu gasoon jiru hindi gamtu hindi gamtu hop hindi gamtu hop hindi gamtu tap hindi gamtu hop hindi gamtu hop 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 tap hop. Mee nama lubbuun jiruuf eenyuuf kanatti sirbiti? Ani mallasii fi utuu inni lubbuun jiru bu'ee sirbeef eegganni lubbuun ganni du'e sirbeef. Jechuun ko kanatti nama lubbuun jiruuf eenyuuf sirbite amma ta'e akka jirutti qe'ee keenya mana keenya qe'ee gaddaa gooti. Sirbeen beekutu mani lubbuun jiru sirbeef sumaaf sirbee mallasiif sirbee nama lubbuun jiruuf sirbuuf karooran qabu isaaf sirbee inni rakkoon qaban. Ati maal gochuu qabda? Sagaleen kee aaktiin kee sochiinaati agarsiistu sirbaaf hin ta'u si galee boo'ichaaf ta'a. Kanaafiyyuu wanta ati gochuu qabdu deemtee mana gaddaa deemtee boosisuu qabda. Achi hojii hojjettee achi waa tokko argachuu qabda si galee malee sirbaaf tasuma hin taatu. Maalumaafuu mee mucaan silaa mee as ba'i. As ba'i. Waan hin xumuramne jira. Mee isiniif haa xumurtu. Tole lachuun keessaniyyuu dandeettii mataa keessanii yaaltanii jirtu. Akkan itti dandeettii keessan ilaaletti ani yaadan qabu akka madaallii kootti jechuudha. Walumaa galatti lamaan keessan
sirba sirbitanii sirbituu ta'uu miti sirba dhaggeeffachuuf hin taatan. Waan isin hin jedhu hin qabu. Sirba dhaggeeffachuu duwwaaf eeyyama isin barbaachisa isin. Maati inni kun eenyuun moodela goradhee dhufe moo eenyuun fakkeenya eenyuun goradhee dhufe naan jedhu. Abbush. Abbush. Haa ta'u. Teedhiidha. Haa ta'u gaasiniif haa ta'u garuu maaliif Hacaaluudhaan fakkeenyaan fudhata? Otoo Hacaaluu fakkeenya fudhannee akkas taana. Nusa fakkeenya fudhannee akkas taana moo? Artii kooti galaa.